dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon dubbisaa. Obboloonni isaa garuu akka abbaan isaa obboloota isaa hundumaa caalatti isa jaallate yommuu argan isa hin jibban, nagaas isatti dubbachuu hin dandeenye. Yoosef abjuu abjootee obboloota isaatti yommuu hime hittuma caalchisanii isa hin jibban. Inni abjuun ani abjoodhe kana dhaggeeffadhaa, kunoo nuyi maasii gidduudhaa bisii hin hiinaa turre, kunoo bisiin koo ka'ee ol qajeelee dhaabbate, bisiin keessan immoo isatti naanna'anii bisii kootiif hin gugguufu turanii jedheedha. Mata dureen koo har'aa mul'ata qabaadhuudha. Mul'ata qabaadhuudha. Mul'anni maaliif nu barbaachisa? Mul'anni fageessinee ilaaluudhaaf guyyoota boriif waggoota dhufan keessatti fageessinee ilaaluudhaaf nu barbaachisa. Mul'anni fira har'aa caalaa fira boriiti. Mul'anni fira har'aa caalaa fira boriiti. Qalbiitti na hordofaa. Yeroo gabaabaa waa'ee mul'ataa naasaa. Mul'anni ija foonitiin waan arginu caalaa fageessee arga. Namni mul'ata qabu guyyoota isaa keessa maal takka jiru, waggoota isaa keessa maal takka jiru ni arga. Namni mul'ata qabu. Namni mul'ata qabu hin tarkaanfata malee hin tiratu. Namni maal qabu? Namni maal qabu? Yeroo hundumaa namni mul'ata qabu rakkoo bira dabarsee qaarisiisee abdii guyyoota borii keessa jiru, waggoota dhufan keessa abdii jiru arga. Mul'ata jechuun waan keessa jiran haasawuu osoo hin ta'in isa ta'uuf jiran namootatti himuudha. Isa ta'uuf jiran haasawuudha. Isa ta'uuf jiran ilaaluudha. Namni mul'ata qabu waan kiisii isaa keessa jiru haala isaa irratti, firoota isaa irratti, namoota naannoo isaa jiran irratti, qabeenya qabu irratti, waan nama irratti hin hundaa'u. Namni mul'ata qabu. Qabeenyi nama mul'ata. Mul'atuma mataa isaati. Birrii inni qabu miti. Mul'ata yeroo baay'ee mul'anni namoonni isuma akka mul'anni jechuun nama mul'ata malee uume hin qabu Waaqayyo. Nama hundumaa keessa mul'ata kaayee uume Waaqayyo. Sammuu namoota baay'ee keessa mul'ata kaayee. Mul'anni waa arganii Waaqayyo akkas naan jedha isa jedhan qofaa miti. General vision isa jedhamu mul'ata walii galaa jireenya nama hundumaa keessa kan Waaqayyo kaayee uume. Namatu mul'ata isaaf hin jiraatu malee. Namatu mul'ata isaa irratti hin hojjetu malee. Namatu mul'ata namaa duukaa hojjechaa haasaa oola malee. Mul'ata namaa irraa oduu himaa oola malee. Mul'ata namaa dhugaa ba'aa oola malee. Mul'ata namaa haasaa oola malee. Mul'ata isaa namatti iddoo hin qabne malee. Waaqayyo nama hundumaa keessa mul'ata kaa'ee. Namoonni tokko waan hojjetan mul'ataan hojjetu. Waan dubbatanis mul'ataan dubbatu. Waan karoorsanis mul'ataan karoorsu. Garatti baan of dhaggeeffatanii yeroo fudhatanii kadhatanii mul'ata isaanii dhaggeeffatanii bahu. Namoonni akkasii milkaa'u. Mul'ata yoo gattan malee mul'anni isin hin gatu. Kana quba qabaadha. Mul'ata ati gatuu hin dandeessu, mul'anni garuu isin gatu. Mul'anni nama hin gatu. Mul'anni nama hin gatu. Inni gara biraa mul'anni nama sobu. Hin sobu. Sobni amala mul'ataa miti. Nina na soko bala bara la badia. Sobni amala mul'ataa miti. Mee waa isinitti hima. Namoonni bakka sadiitti qoodamu. Du'aniiru garuu warri tokkoffaan du'aniiru garuu hin awwaalamne. Kana jechuun mul'ata isaanii kan gatan, jireenya isaanii kan gatan, kaayyoo isaanii kan gatan, mul'ata isaanii irraa dhimma kan hin qabne. Isaaniif kubbaa laalaa ooluun hojiidha. Isaaniif namaaf harka reebaa ooluun hojiidha. Isaaniif odii odeessaa ooluun hojiidha. Jarreen akkasii jiru garuu hin awwaalamne. Waldaa keessa jiru, naannoo keenya jiru, du'aniiru garuu hin awwaalamne. Jarri isaan kun isaan akkas du'aniiru. Cibcabaadhaan, hoduudhaan, tuuboosoodhaan deemu. Jarreen akkasii
mul'ata isaanii warra hajjeesan jedhamu. Inni lammaffaan du'aniiru garuu mul'anni isaanii hojiitti jira. Du'aniiru garuu mul'anni isaanii hojiitti jira. Du'aniiru garuu hojiin isaanii ammayyuu hin haasaa. Ilaali nama akkasii ilaali seenaa isaa fakkeenyaaf ilaaltan akka biyya kee akka Mahatma Gandhi isa jedhamu pirezidaantii biyya Indii isa ture namichi sun har'a addunyaarra hin jiru. Du'eera har'a garuu yeroo hundumaa nama kabajamaa nama jaallatamaa ta'e biyya Hindii keessatti maqaansaa siidansaa uummata Indii fuulduratti fakkeenya guddaadha. Akka addunyaa keessatti akka addunyaattu nama waa'een isaa barsiifamudha. Is the best leader. Gaggeessaa cimaa Maartin Luuter yoo argitanitti ta'e du'eera seenaa isaa garuu jira. Du'eera garuu seenaa isaa dhalootatti odeeffamaa jira. Warri adiin gurraachotaaf tuffii guddaa yeroo qabaatan inni garuu maal godhe beektu isin sirrii akka hin taane dur warri adiin manni barumsaa warra adiif warri gurraachaa tokko hin turre. Garba akka garbaatti itti gargaaramu nuun uummata gurraacha gara biyya Ameerikaa biyya gara warra Awurooppaa deeme kan Maartin Luuter garuu isa kana halkan takkittiitti inni kun sirrii bitadha dura dhaabbatee morme. Dhalli namaa hundumtuu tokko jedhee dubbate dura dhaabbatee lole. Ganama in ajjeesani. Akkamittiin kana dubbatte ani ganama ajjeesani. Har'a seenaan isaa du'eera garuu jira. Horkitaniitu ta'e. Maqaan isaa artistii Hacaaluu Hundeessaa du'eera erga du'e gara waggaa 7. Waa'een isaa garuu naasaama. Seenaan isaa garuu jira. Hojiin isaa jira. Quuqamni inni saba isaaf qabaate ture ammayyuu jira. Maal hojjeteera saba isaaf? Sababii inni sirbeef otoo hin ta'in saba isaaf waa gumaacheera. Saba isaaf waa godheera. Saba isaaf bu'aa wayii buuseera. Kanaaf sammuu namaa keessatti inni garuu du'eera. Seenaan isaa garuu jira. Mul'anni isaa garuu jira. Yoo battanitu ta'e namoonni yeroo jalqabaaf waan gurguddaa hojjetan mul'anni isaanii du'eera garuu isaan jiru. Inni sadaffaan namoota waan jirataniifis waan du'aniifis beekan. Jiraat mul'ata isaaniitti yeroo isaaniitti dhaggeeffadhaa. Na dhagaartu miti mee warri na dhagaartan mul'ata isaaniitti akka ta'utti kan fayyadaman yeroo isaaniitti akka ta'utti kan fayyadaman hawwii qofaan hin jiraatan jarri otoo makiinaa ta'e biteen jedhan taa'anii hin hojjetu. Yeroo isaaniitti sirriitti fayyadamu akka ta'utti yeroo isaaniitti beekumsa isaaniitti waan waaqayyo isaan keessa namoonni tokko ofiin hojjetan ofiin socho'an ofiin kadhatan ofiin waan tokko godhan waldaa waaqayyo keessattis alattis sochiin qaban garuu milkaa'ina eegu. Garuu jijjiirama mana isaanii dhufu eegu. Garuu jijjiirama jinnaa dhufuu didheedhanii waaqayyoos namas kobatu. Yeroos harka keessa ol kaasaa warri mul'ata qabdan qofti. Warri mul'ata qabdan qofti harka keessa ol kaasaa. Waan jiraattuuf yoo beekti waan duutuufis yoo beekti ergaa tokko sii qaba. Waaqayyo mul'ata waan homaayyuu dhabyarra. Homaayyuu dhabyarra. Duwwarrayyuu jiraadharra. Mul'ata qabaanna waaqayyo akkas jedheera. Mul'ata keef milkeessan anadhe. Manoorroo mul'ata isaaf mul'ata keef jiraachuudha. Yeroo isaanii otoo nambisin ilaa na dhugaartu namoonni yeroo keessanitti akka ta'utti fayyadamne har'a Masaafii qulqulluun mataan isaa yeroo isinii kenname otoo hin dabarsin maal godhaadha? Maal godhaadha? Yeroo isiniif kenname otoo hin dabarsin itti hojjedha. Namoonni yeroo keessan balleessitan. Namoonni yeroo keessan iddoon taanetti balleessitan guyyaa isinii galu yeroo gubtaniif yeroo balleessitaniif yeroo waaqayyo isinii kenna qabeenyi guddaa waaqayyo dhala namaaf kenna yeroodha. Yeroodha. Yeroo keessatti namaaf hojjeta. Yeroo keessatti namaan hojjeta waaqayyo. Dhaggeeffadhaa. Yeroo keessatti namaaf hojjeta. Yeroo keessatti namaan hojjeta. Yeroo waaqayyo isinii kennetti yoo hin gargaaramne yoo mul'ata dhabdan yoo mul'ata gattan yoo mul'ata dhiiftan ikan qabdan nama dhugaartu milkaa'uu barbaaddu addunyaa kanarratti mul'ata qabaadhaa. Mul'ata qabaadhaa. Mul'ata qabaadhaa. Mul'ata qabaadhaa. Nama bukkee keessan jiru qaba. Mul'ata hin dhabin gatiin jedhaani.
namoota birrii qaban immoo namoota mul'ata qabantu jaala. Maayettan maayettan birrii caalaa mul'ata warri qabdan argaa keessa ol kaasaa isiniif waaqayyo waa na keessa kaayira. Waa dhagayeera isiniif. Waa dhagayeera. Isin warri mul'ata qabdan yeroo keessatti hojjedhaa yeroo keessattan isiniif hojjedha isinitti agarsiisa. Maal godhaa? Maal godhaa? Maal godhaa? Keenyaa daamaa taphachuun hojiidha. Keenyaa taa'ee odeessuun hojiidha. Keenyaaf puulii taphachuun hojiidha. Keenyaaf daandiirra bashannanaa hojjechuu takka suuraa akka jedhee ka'uun takka akka jechuun daandiirra qop jechaa ooluun hojiidha. Nama filatanii nama barbaadanii suura wajjiniin ka'uun hojiidha keenyaaf. Isa mul'ata isaarratti hojjetee milkaa'ee barbaadanii suura wajjiniin ka'uun hojiidha keenyaaf. Isa kaayyoo isaatti milkaa'ee ajandaa godhatanii irratti haasa'uun keenyaaf hojiidha. Na dhugaartu nama milkaa'u nama akkamiin shakka beektu sin birrii dhabee omtuuyyuu hin jiru yoo ta'e nama waan guddaa haasa'u nama akkasii sodaadha. Ilaadha wanti xinnoo namatti himu wanti xinnoo ilaamee ani waan akkasii yaada. Haadhoo mul'anni birrii miti birriidhaan oli. Mul'anni humna qaba. Anama na dhugaartaa birriidhaan na dhugaartaa mana bituu dandeessa makiinaa bituu dandeessa. Ishiin immoo wal guurtee baduu dandeessi. Mul'anni garuu addunyaa kana bulchaa. Humni mul'ataa guddaadha. Namoonni mul'ata qaban haadhoo na dhugaartaa. Amma sergaan dubbachaa namoota mul'ata qaban omtuu qabee kararra dhaabu. Nama maallaqa qabuu dandeessa shiratti xaxxee waan meeqa gootee danqaraa meeqa dura gootee waanuma ta'e gootee kararra dhaabuu dandeessa. Nama mul'ata qabu garuu humni isaa namoota kiyyoo diriirsaniin oli. Mul'anni gaafa hojjetu daandii namoonni akka beekanitti otoo hin ta'in akka ati beektu otoo hin ta'in daandii faana balleessee hojjeta. Mul'anni moo faana balleessa amma namni gaafa karaa namni irra deemu faana qaba miti. Karaa mul'anni irra deemu garuu faana qabu. Kanuma ta'e argita. Maala milkaa'e jedhu. Ilaa waaqayyo akka naan jedhu namoota akkas godhuufitu jiru as keessa naan jedhu. Ol qabe harka kee. Ameen jedhin harkaa fuudhi. Kana miin hin jenne maal jetta kai gal yeroo kee of jalaan gubinni ta'u. Ameen hin jettu taanaan. Laaravana gaadiyaa boossa kee abula badia. Ilaa waaqayyo akka naan jedhu namoota 18 faana dhokseen hojjedhaaf naan jedhu. Akka jedhee mucaa quxisuudha Yoosef. Yaajoo mul'anni hangafummaa namaa kenna. Kana beektu? Qe'ee keenya keessaan beeka faratan alde beektu? Ani 8 faratan alde jechuudha. 8 farra qe'ee warra keenyaa keessaa garuu mul'anni hangafummaa naa kennenaaf. Namni akka koo waaqayyo mataa ol qaban jiru. Mul'anni jira qe'ee maatii kee keessaa milkaa'ina guddaadhaan ol si haa qabu. Akare mucaa Yoosef namni jedhamu kuni quxisuudha jedhama saafi mucaa isa dhuma garuu mul'anni hundumaa gateetu mucaa bira dhufe. Mucaa bira moo gaafa dhabu obboloonni 11 haadhaaf abbaa dabalatee walumaa galatti namni 13 gugguufee yeroo isaaf sagadu arge mul'ata isaati. Inde hangafummaadhaan deemamu akka haadhaa Yihuudootaatti aangos yoo ta'e ulfinas yoo ta'e kabajas yoo ta'e waan qabu yoo ta'e hangafummaadhaan deema. Hangafni otoo jiru quxisuun hin ka'u. Hangafni otoo jiru quxisuun hin fuudhu. Hangafni otoo jiru quxisuun biyya hin bulchu. Garuu mul'anni jara manatti dhiisee mucaa ishii laga jirtu dhaqee barbaade. Mucaa ishii tuufatamtu. Mucaan galgala otoo dhuma ciisaa jirtu mul'atan. Obboloonni bisiin 11 gugguufee yeroo mucaadhaaf sagadu arge. Orrorroo ganama kaatee dhufe ijaa mul'atan arge. Maal? Bisiin 11 kan keessanii maasii gidduudhaa otoo bisiinu
ol ka'ee qajeelenni kan kootiin dhaabate kan keessan immoo yeroo inni gugguufee naa sagaduun argeennan maal jechaa jirtan na dhugaartu haadhoon keeyyuun jaallattu isa bukkeedhaa kaatee akka isa dursitu wajjin guddanna kan na bukkeettedha malee hin barbaadu maal jechuu keeti jedhe abbaanu gurbaadhe anasitti dabaltee mul'ata kana keessa gugguufeessi sagadeeni mul'ata kana keessa tanis jedhe abbaan haati keessa anis boon keessa jirtu gugguuftanii sagadaa jirtu innaan amma mucaan ganama kaatee ammas ijoo innaan maal mul'atan maal argite maasii gidhootoo urjiin 11 gugguuftee urjoo tokkoof yeroo ishiin sagadduun arge naannooftee innaan addunyaa kanarraa hin sobinaa jibbitoota qabdu hundi keessan warra isin jibban qabdu seexanas sin jibba isa duraa isa lammaffaa immoo namootatu sin jibba macaafi qulqulluun diinonni keenya lama akka ta'e nutti hima tokko seexana lama nama namni diina keenya miti warra jettan dhaggeeffadha diinota keessan jaalladhaa seexana jaalladhaadha moo nama inni nama moo diinota keessan jaalladhaa malee jibbina kan jedhu nama moo seexana dhagaa gaafadhaa diinota keessan waan gaarii godhaa biddeena laadhaa fi faayidha masaafi seexanaaf kennaa jedhee diina isa kamin diina namaati jechuudha diina lama qabda namoonni isin jibban milkaa'ina keessan akka waraana addunyaa sadaffaatti sodaatu dhugama keessanitti milkaa'ina keessan akka malee kan sodaatan danuudha dhuguma isinitti milkaa'ina keessan gar malee kan isaan yaaddeessu milkaa'uuf jedhaan MUL'ATA kanaaf jedhaniitu maqaa meeqa sirratti taru kanaaf jedhanii dubbii ati iddoo ati naa banne dhaabbateedhu waan ati hin goone godheedhu waan ati hin jenne jetteedhu waan karaa ati hin baane beedhu kanaaf jedhaniitu waan na dhuga si jibbanii miti yaadoo koo waan si sodaataniifi malee harka kee ol kaase ol qabe na dhuga hartaatillee amma seexanii natti ulfaateera itta miti milkaa'ina kee nama baay'ee sodaadhaan eeggachaa jira abbaa bira naa ga'eera milkaa'ina kee nama baay'eetu yaaddoodhaan eegaa jiran jechaa jiran warra tokko biraan isa yeroo gammachuu warra isin duukaa jiran yeroo rakkoo warra isin baqatan isaan mul'ata keessaniif hin taane abbaatu yangaaf tokko qalee diggisee turan qeetti hiriyoota baay'ee qaba firoota namoota hedduu qaba firoota hedduu jira hiriyoota hedduu jira qalee diggiseetu ilma isaatiin ilma koo jennaan ollaa koo hiriyoota koo warra nu jaallatan warra wanti dhiyaatan hunduma dhaqitoo kottaa inyaan na qalameera wanti hunduu jira kottaa dhiitoo waamicha naa waame mucaa isaa ergeen gaa mucaan immoo dubbii jijjiirte ijootte ennaan qeen abbaa kootii gubateera achuma gadi baatee mataarra harka keessatti manni abbaa kootiin gubate nu qaqqabaa namni gadi ba'ee ilaalee ol deebi'a achumaan mucaan iyyitee biyya hundumaa safara hundumaa jaarsaa hundumaa waliin geessee galte gaafa galtee warri inni baay'ee jaallatu warri inni firoota kooti jedhu tokkitti namaan dhufne namoota fuula haaraa karaarra deeman namoota fuula haaratu mana jira ilma koo dhiyoonnaan meerre warra ati waamte hiriyoota koo walloota koo warra waan baay'ee wajjin hin dabarsine warra rakkoo keessatti wal gargaaraa ture meerre isaan ennaan abbaa edennaan warri yeroo gammachuu keetiti malee isaan warri yeroo rakkoo keeti si wajjin jiran warruma isaan kanadha isaan sun yeroo gadda keetiin gammadu yeroo gammachuu keetii si wajjin gammaduu barbaadu mana gubateenna warra afanidha isaan jedhe rakkoo keetti gammadanii warra sirra afanidha kanaaf warraan booddee yerri hiriyoota kee miti jedhe nama bukkee keessan jiru qaba yeroo rakkoo keetii warra si baqatan jedhi isaan fira kee miti jedhi ofirraa adda baase mee calmadhaati namoota tokko tokko qoraa nama baay'ee isiniifan du'e nama liqeessitanii oolchitan nama yeroo rakkoo isaa bukkee dhaabattan rakkinni wayii na mudateera birrii wayii naa kennadhaan gaafadha kakaasaa argitu namni yeroo rakkoo keessan isin bukkee dhaabata bakka isin jaallata ማንኛውም ጊዜ
Obbukeetti argitu. Anarra hiriyootan qaban jedhina. Qulqulleeffadha. Qulqulleessee waaqayyo obbukeedha. Nama gagee jiru. Qulqulleessi isa kaan ofirraa shanyaa isa kaan jabeessi qabadhoni. Hiriyoota keessanitti dhiyoo jirtu moo mul'ata keessanitti dhiyoo jirtu? Yeroo hundumaa jabaadhu kan isiniin jedhu mul'ata keessanii moo hiriyoota keessan? Yeroo hundumaa ammoo kufta kan isiniin jedhu warra hiriyoota keessanii moo diinota keessan? Yoosef obboloota isaa caalaa lame mul'ata isaatti maxxane. Nama bukkee keessan jiru qaba. Mul'ata keetti maxxannaan jedha. Hin milkooftadhaani. Mul'anni maal ni gara biraa humna ittiin waan haaraa hojjettanidha. Humna ittiin maal hojjettan? Meerka keessa ol kaasa ergaa wayin dhagaa. Nama amane irratti ilaa wanti kun hin ta'a. Mul'anni humna ittiin waan haaraa hojjetan. Ilaa waanuma haaraa hojjetta. Ilaa dadhaba mul'atatu humna keeti. Mul'atatu keessa si gargaara jechuudha. Harka ol kaase. Ilaa ar'arraa jalqabee walitti aansee jiini kun otoo keessaan dhumin harka keessa ol kaasa. Mul'anni waan haaraa mana keessanitti uumee galateeffattu. Mul'ata malee mul'atan kana jechuun maal jechuudha? Qalbiitti na dhaggeeffadhaa. Wanta biqilee arguu barbaadda yoo ta'e dursi sanyii facaase jechuudha. Kana jechuun mul'ata malee mul'atan jechuun wanta biqilee arguu barbaadda yoo ta'e dursiitoo maal godhi? Sanyii facaase. Guddachuun dura karaa guddinaa qopheeffadhu jechuudha. Karaa gara biraa. Karaa guddinaa immoo karaa kamiin? Mul'ata qabaachuudha. Barumti kun otoo keessaan bahi mul'ata wayii qabda taanan bara dhufu kana mul'ata wayii qabda taanan la waaqayyo akkanaan jedhe nama mul'ataa humni qabee karaarra dhaabu hin jiru jedhe. Nama mul'ataa humni qabee karaarra isa dhaabu hin jiru. Sabab isaa waaqayyootu karaa isaa banna waan ta'eef. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Jireenyi yeroo hundaa gammachuus qaba, qormaatas qaba. Garuu namni waaqayyootti amanu mul'ata qabatee abdii isaa osoo hin kutanne rakkoo keessatti illee injifannoo argata. Waaqayyo injifannoo isaa kenna jechuudha. Jireenya keenya keessatti wanti akka nuti cichinu wal jaallannu yeroo keenya itti fayyadamnu fi waaqayyo amanamne akka nuti jiraannu nu barsiisu jechuudha. Namni mul'ataa nama akkamiiti? Nama mul'ata qabu homtuu karaatti nan kaaksu. Homtuu lafa kaayyoo isaa lafa mul'ata isaa homtuu nan kaaksu. Filiippiyoos boqonnaa 3:13 obboloota koo ani akka nama harka isaa keessa galfatetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddetti jiru yaaduu dhiisee wanta nu dura jirutti nan hiixadhaadha. Phaawulos. Nuti kufaatii fi rakkoo darbe keessa deddeebina yeroo hedduu waan duraa yaaduu dhiifne. Kufaatii keessa namoonni deddeebitan kufaatii keessaa ba'a. Abdii gara fuula fuulduraa ofirratti taasaa waan gara fuula fuulduraatti gochuuf jirtan. Waan gara fuulduraatti ta'uuf jirtan. Lammaffaan nama mul'ata qabuuf halkan hin bariine jiru. Macaafa faarfannaa 30 maal jedha? Boo'uun halkan turuu danda'aadha. Gammachuun garuu ganama inni dhufaadha. Boo'uun halkan jiraadha. Gammachuun ganama dhufaadha. Mee harka keessa ol kaasaa guyyaadhuma boriittan waa sirratti dubbadha. Amma irratti halkan yeroo boo'ichaa qabaattee ta'a. Guyyaan borii irraa kaasee garuu waan gaariidhaan sii bari'a. Boo'uun halkan turuu danda'aadha. Macaafa faarfannaa 30 gammachuun garuu ganama dhufa. Qoy harka kee ol kaasi nama amantii qabduuf. Ganama borii gammachuu guddaan tokko nama dhufuufitu jira dha. Macaafi qulqulluun maal jedha? Namni qormaata obsaan danda'u eebbifamaadha. Yaaqoob boqonnaan 1:12. Erga qoramee booddee gonfoo jireenyaa argata jedha. Namni qorumsa obsaan danda'u maal qaba? Maalidhaan? Eebbifamaadha. Rakkoo yeroo muraasaaf jiraachuu danda'a. Garuu Waaqa yeroo isaa eeggatee gammachuuf boqonnaa sii fida. Rakkoo nama sirra jiru yeroo muraasaaf tura. Gammachuun addaan hin cinne guddaan tokko garuu yeroo dheeraaf mana keera kan turu dhufuuf jira. Namni amantool kaasa argage. Eebbe de goosa kee abuulaa lallabaa diyaa.
Mina sakia bula na badia bo sakia. Namni gammadu harka kee ol fuudhi. Inna sakia. Waan guddaan tokko dhagayeera ol kaas harka kee. Dola sakia bula na badia bo shakiati. La waaqayyo akkas naan jedhe takka hin gadditu takka hin gammaddu ta'uu danda'a. Garuu waaqayyo hafuura qulqulluun akkas naan jedhe gammachuu yeroo dheeraaf turu nan namoota waldaa kanaa eebbisa naan jedhe. Yeroo lama ameen ameen jedhe. Takka kolfitee sagadditu miti harka kee ol kaasi. Gammachuu yeroo dheeraadhaaf turuun kolfa yeroo dheeraa turuun ila waaqayyo namoota eebbisuun qaba waltajjii kana keessa naan jedhe. Sagalee guddaadhaan akka nama maraatetti mul'ata warri qabdan harka keessa raasati gammachuun koo kanaa booddee yeroo dheeraadhaaf tureedhaaf irratti dubbadha. Rakkina yeroo muraasaaf jennee kanaafuu abdiin guutannu gammachuu yeroo dheeraa fuula keenya fuuldura waan jiru. Inni sadaffaan namni mul'ata qabu. Nama mul'ata qabuuf ilaalcha irrachuu irra qaama irrachuu wayyaa yaada namni mul'ata qabu. Namni mul'ata qabu ilaalcha irrachuu irra qaama irrachuu qaba wayyaa yaada. Nama mul'ata qabu biratti ilaalcha irruun argitan. Nama bukkee keessan jiru qaba. Sagalee waaqayyoo maal jedha kanarratti Roomee 12:2. Akka fedha waaqayyoo isa gaarii isa gammachuuf isa mudaa hin qabne beekuu dandeessaniif yaada keessan haaromsachuudhaan geeddaramaadha. Namoonni baay'een yaadi garaa isaanii hamaadha. Jijjiiramni dhugaa yaada keessaa jalqaba. Ilaalchi nama tokkoo rakkoo isaa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf yaada keenya waaqayyoof haa qajeelchinu. Namoonni tokko na dhugaartu harka fayyaa harka lama qabu, ija lama qabu, sammuu qabu, gurra lama qabu, miila lama qabu, ilaalchi isaanii garuu shafaafadha. Jal'isanii ma ilaalu. Nama bukkee keessan jiru akkuma kee kana bareedamoo ilaalchi kee shafaafadhaadhaani. Namoonni waa'ee nama akka gaariitti hin yaadne, namoonni akka waa'ee waldaa akka gaariitti hin yaadne, namoonni waa'ee hojii waaqayyoo akka gaariitti hin yaadne, namoonni nama tuffatan, nama cabsan, hojii nama hadheessunuma namoonni oolan. Namoonni waa'ee nama akka gaariitti hin yaadne hedduun isaanii waldaa keessa jiru. Sammuun isaanii shafaafa. Waldaa keessa jiru garuu akka gaariitti waa'ee namaa yaadan qajeelchanii waa'ee namaa gaariin dubbatan. Namuma fannisaa oolu, namuma hamataa oolu. Namni hundi waa'ee keessan gaarii dubbata jechuun hin danda'amu. Holqabi namni hundi immoo waa'ee kee hamaa dubbata jechuun hin danda'amu. Yesuus iyyuu namni waa'ee isaa gaarii hin dubbanne isa gaarii isa lafarraa dhiiga isaa qulqulluu dhangalaase. Ani kanaafuu waa'ee koo gaarummaa namoota irraa eegu gaarummaan hojjedheef waaqa irratti lakkaawwadha. Namoonni akkas erga keessa ol kaasa waaqayyo akka jedheera ilaalcha keessa warra qajeelfattaniif anis karaa keessa nan qajeelcha jedhe. Inni nani gara xumuraatti daddafee fidee dubbachuu barbaadu wanti xiqqoon tokko hiri'ummaan dhugaan rakkinaan quramee ilaalama. Matsaafi maal jedha beektu? Hiri'aan yeroo hundumaa ni jaallataadha. Obboleessi immoo yeroo rakkinaaf dhalataadha. Hiri'aan yeroo hundumaa maal godha? Obboleessoo yeroo rakkinaaf dhalataadha. Fakkeenya boqonnaa 17:17. Hiri'aan dhugaa yeroo gammachuu qofa osoo hin taane yeroo rakkinaas nama bira dhaabbata jechuudha. Yeroo kam? Yeroo rakkinaa. Jaalalli dhugaan yeroo qorumsaa keessatti mul'ata jechuudha. Namni dhugaatti si jaallatu yeroo rakkina keetti si bukkee dhaabbata. Kanaan dhala soba jechuudha. Inni shanaffaan qooda walirratti yaaduu amala nama mul'ataa keessanii tokko namaaf yaada amala nama mul'ataati kun. Tokkoon keessan jedhan Filiippiyoos 2:4. Tokkoon keessan dhimma ofii qofaa osoo hin ta'in dhimma warra kaanis isin ilaallataadha. Dhimma keessan qofaa otoo hin ta'in dhimma warra eenyu? Bakka amala nama mul'ata qabu ani qofaan nyaadhan jedhu obboleessi koo isaa nyaatudha. Ani qofaan argadhan jedhu namni biraa isaa argatudha. Tokko garuu haamtuudha. Haamtuu beektu? Haamtuun amma midhaan haame duru ila harka koosa kan amma godaanni isaa sirra jira. Midhaan otoo naamuu kana haamtuun kun naqalte. Haamtuun asuma.
anuma nyaata, kanuma kooti, anuma dubbata, anuma koo caala, anuma ta'a, anuma kootu gaariidha, kanuma koo fayyaadha, kanuma koo sirriidha, kanuma koo dhugaadha, kanuma koo sirriidha, kan biraa ana malee koo malee itti hamtuun. Amala hamtuuti kun. Hamtuu baay'ee jira amma waldaa keessatti namni teetti hamtuun of malee. Hamtuu ta'uun immoo nama miti. Maal ta'uu gaariidha magaazii. Magaazii dur warra magaazii baadiyyaatti warra waddeessa baqasan tokko dura dhitan magaazii gaafa si shakka godha. Magaaziin siifis anaafis siifis anaafis siifis anaafis. Kanaafuu jireenyi walii yaaduu wal gargaaruu irratti hundaa'a. Of qofaa yaaduu irraa of qofaaf yaaduu irraa rakkoo fi fedhii nama biraa hubachuun jaalala Kiristoos mul'isuun barbaachisaadha. Isa xumuraaf ani san irratti dhaabu nama mul'ataaf hundura karaa cufaan hin jiru. Nama mul'ataaf hundura karaan isa dabarsin hin jiru. Nama mul'ataa karaan kun cufaa yoo ta'e mul'ata qaba waan ta'eef karaa biraatti itti mul'ata. Nama mul'ataaf hundura danqaan qabu karaan nama mul'ataa cufaan qabu. Asii yoo itti cufan mul'anni karaa kanaanis jiraadha karaan. Mul'anni asiinis jiraadha. Ol qaba harka kee. Ol qabi seexanni karaa baay'ee cufaa gootee waa'ee kee kasitti agarsiiste ergaan qaba. Ergaan si qaba sagalee guddaadha yeroo lama min jedhe ilaa waaqayyo akka jedhe karaan jira waa'ee keef jedheedha. Ol qabi seexanni karaa ilaa na duukaa hartaa nama mul'ataa fuuldura cufaan hin jiru. Karaa tokko yoo cufan karaa tokkoon banama. Karaa tokko yoo hidhan karaa tokkoon hiikama. Karaa tokko yoo dhowwan karaa tokkoon ba'a. Ilaa waaqayyo akka jedhe siinuma si geessisa siin jedheera. Xumura irratti Yoosef abjuusaa awwaaluuf jecha boolla qotanii boolla keessa buusan. Nama mul'ata guddaa qabu akkanuma qabuudhaaf kiyyoo diriirsu hin dandeessu. Na dhugaartaa waaqayyo eenyummaa kee kana ittiin safaru nama mul'ataa waan ta'eef mul'ataati qabdu nan si safara. Na dhugaa ta'e nama mul'ata qabu kuffisuudhaaf kiyyoo meeqa waame boolli meeqa waraanni meeqa yoo hiriire hin danda'amu. Ilaa boolla qotanii abjuunsaa maal akka ta'u mul'anni isaa maal akka ta'u ilaalladanii boolla qopheessan. Mucaan garuu naani namni mul'ataa ofii isaa waa'ee isaan dubbatu waa'ee isaan lolatu waa'ee isaan hojjetatu. Nabuusaa mul'anni koo akka nagatuun laalaa jedhe. Nabuusaa boolla buusanii otoo isaan biyyootti hin deebisin isaan gurgurachuun wayyuu jedhe tokko. Boolla keessa otoo baay'een tun gurgurachuun wayyuu ijoollee nama kana yoo gurguranne irra nu fayyada koottaa maallaqatti geeddarannaa jedhe. Achumaan maallaqa meetii 20 fuudhanii caa godhan. Na dhugaartaa asitti yoo jibbite nama mul'ata qaba achitti mul'ata maal goota? Asitti jibbite of gidduudha ari'attanii biiroo keessan yoo baaftanii naannoo keessan yoo ari'attanii golobee keessan keessa yoo baaftanii hiddirii keessan keessa yoo baaftanii waldaa keessan keessa yoo baaftanii namni mul'ata qabu gamatti mul'isa tulluu godhee waaqayyo.